Harka fuunee kabajamtoota hordoftoota Caaccuu Teek Miidiyaa nagaan isiniif haa baay'atu akkam jirtu akkuma beekamu hundumaan jedhama kan dura Caaccuu Teek Miidiyaa irratti mata dureen garaagaraa irratti tuutoriyaalota akkasumas walaloowwan diraamaa wantoota akkasii fi wantoota muuxannoo keenya irraa kaanee wantoota tokko tokko sheersinii gochuu yaalleerra har'a immoo tajaajiloota baay'ee murteessaa kennaman akka biyyaatti kennamanii fi namoota dhuunfaaf kan barbaachisan keessaa tokko tajaajila paaspoortiiti. Tajaajila paaspoortii kana argachuuf akkuma beekamu beellama qabachuudhaaf onlaayinii yookaan weebsaayitii isaanii irratti kan beellama qabsiifannu ta'a. Kanaaf dursanii qaamaan deemanii beellama qabachuun yookaan achi dhaabbatanii eeggachuun hafeera. Kanaafuu akkamitti Itoophiyaan paaspoort sarviisisii irratti beellama akkamitti akka qabannu har'a tuutoriyaalii isaa yookaan immoo maaltu akka barbaachisu kan wajjin ilaallu ta'a. Akka hordoftaniif kabajaaf jaalalaan isin affeereera. Kanaaf akkuma argitan tajaajila paaspoortii kana argachuuf marsariitii yookaan geessituun isaanii www.ethiopianpassportservice.gov.et kan jettu kana ta'a jechuudha. Kallattiimaan ishee kana hin cuqaasna yookaan hin filanna. Sana booda kallattiimaan kan nu geessu Immigration Nationality and Vital Events Agency kan jedhudha. Kanaaf official kan ta'e marsariitiin tajaajila paaspoortii kennu kanadha jechaadha. Kanaaf marsariitii kanarratti beellama qabsiifachuu fi kanneen nu barbaachisan yookaan immoo jalqaba gosoonni tajaajila kana kennaman isiniif ibsuun ayyaala. I agree jenna isa kana. Kanaaf schedule appointment yookaan immoo beellama qabsiifachuu fi tajaajila paaspoortii kana jalatti gosoonni tajaajilli immigireeshinii kun kennu hedduu jira jechaadha. Inni jalqaba new passport appointment yookaan immoo tajaajila paaspoortii haaraa namoota kana dura paaspoortii hin qabneef kan kennamudha. Inni itti aanu renewal or replacement appointment kan jedhamudha. Innis paaspoortii expired ta'e damage kan ta'e page run out yookaan immoo paaspoortiin gosoota lamatu jira kan peejii 32 ti. Kanaaf peejiin isaa kun yoo guute yookaan immoo osoo guyyaa expire date isaa hin gahiin guyyaan itti xumuru osoo hin gahiin yoo peejiin isaa yookaan fuulli itti fayyadamnu nu ilaa guute linkii ittiin jijjiirru isa kanadha. Linkiin sadaffaan lost or stolen passport jedha. Kan bade yookaan immoo kan hatame isa immoo beellama qabsiifachuuf linkii yookaan geessituu kana fayyadamna. Inni itti aanu passport information correction. Inni kun immoo paaspoortii bananne irratti dogoggora maqaa, umurii, bakka dhalootaa wantoota akkasii yoo qaba ta'e geessituu itti fayyadamnu dha jechaadha. Kanaaf requirements in ilaalla. Egaa maturreewwan kana viidiyoo lama yookaan viidiyoo afuritti hiree isiniif dhiyeessuu yaala akkamitti akka goonu. Inni itti aanu requirements isaati. Requirements yookaan immoo how to apply. Tajaajiloota kanaaf akkamitti apply akka goonu. Fakkeenyaaf inni jalqaba new paaspoortii yoo nu barbaachise yookaan immoo paaspoortii haaraa banachuuf yoo barbaanne ta'e inni jalqabaaf tokkoffaan dookumentoonni nu barbaachisan valid qabale identity card and authenticated birth certificate dha jechaadha. Paaspoortii haaraa namoonni banachuu barbaadan waraqaa eenyummaa gandaa barbaachisa. Inni itti aanu immoo authenticated kan ta'e waraqaa ragaa dhalootaa. Waraqaa ragaa dhalootaa kun erga bahee booda duuba isaa irratti chaappaan kan itti godhamudha jechaadha. Inni kun nu barbaachisa. Inni kun egaa kanuma yeroo hundumaa yookaan immoo waraqaa paaspoortii kana banachuu fi wantuma by default nu barbaachisu. Isa kanaan dabalata irratti maalidha? Namoonni urgent service yookaan tajaajila ariifachiisaadhaaf fakkeenyaaf mana yaalaaf yookaan immoo dhukkubsatee namoota yaala deemuuf barnoota scholarshippiif DV'f yookaan dhaabbattoota adda addaaf invitation adda addaa arganne tajaajila travel for work hojiidhaaf yaalaa fi wantoota kana fakkaataniif immoo tajaajila ariifachiisaa yoo barbaadne maal gochuu qabna? Qaamota kanarraa xalayaa qabaachuu qabna. Inni lammaffaa additional 100% payment
hin barbaachisaa jechaadha. Fakkeenyaaf asitti kan peejii 64 qarshiinsaa dhaabbataan 2186 yoo ta'e tajaajila ariifachiisaaf yoo barbaachise immoo maal goone jechaadha. Isa kana dachaatiin kaffaluu qabna jechaadha. Peejii 32 fi 600 1200 kaffallaa jechaadha. Kanaan ala garuu tajaajila ariifachiisaaf hin barbaannu taanaan gatiima isaa dhaabbataa kanaaf peejii 32 fi kana 64 fi kana isa kana qopheeffannee akkuma jalqaba jedhe immoo waraqaa eenyummaa kan gandaa fi authenticated birth certificate yoo qabaanne paaspoortii haaraaf of qopheessuu hin dandeenya jechaadha. Kanaaf wantoota kanaaf paaspoortii haaraaf kan expire ta'eef kan peejiin dhumeef kan damage ta'e kan hatame paaspoortii daataan jijjiiruun irra barbaadaniif akkasumas immoo namoota umuriin isaanii waggaa 18 gadi ta'eef innis additional documentii barbaaduu qaba. Isa kutaatti irratti isin qabadhe inni adda. Isa kanaaf akkamitti steepii isaanii fayyadamne akkamitti akka guuttannu salphaamatti tajaajila intarneetii mana keenya yookaan moobaayilii keenya irra qabaannaan baay'ee salphaadha. Kanaaf kutaatti irratti akkamitti akka goonnuu fi maal akka qopheessuu qabnu wajjin kan ilaallutaa waan na hordoftaniif galatooma. Torban sagantaa yookaan immoo kutaatti qabadheen isinii dhiyaadha. Nagaan tura torban nagaa isiniif haa ta'u. Nagaatti.